Shaanin qabu kunillee Shaanin qabu Shaanin qabu kunis telefoon nu galchuun haraama dhugaa moo isin galchaafachaa miyuuti godhadhe hiroo isin galchaa koottaame seena dura jaarsa kana galchaafacha muasu majala je dura jaar nama takka galchina gajaarsu kee mana kana abbaa barbaade galchi nyarutti manu abbaan qabne tokko gajarri saa barbaade abbaman barbaade na galchina jala deeme ushoot dhugaa naan firoo Kotun gaba kana lale anga sani. Tariye. Tertakan burtukana. Miye akan. Jira wallahi. Akan didala. Oh yani kan jira ni. Biyen sama berbada apa mam berbada kaman abang qabne nagalchi ma jira walta jara demte. Amma bodat yani mana kana kana mutakkame si usonani maratin olga chawar goyet. Keessattu dhiireechu. Eeyyama kee malee hin galchuudhiisi. Yaa anamaan si eeyyamee galchi shamara malee hin galchin dhiira nama tokko hin galchin dhiira. Hin eeyyamu akka. Nasraadhaa Nasraan ergatti afacha Nasraa galchi ayyee. Nasraa ayyee Nasraan galcha. Umbrol Olar kismani. Assalamualaikum. Arkisaya tinjara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam yaada pro? Jirta nasi akkam nagaa keeti. Jir eessa durriyyee jaarsa godhattee bira teessa rabbumaa siffadhe. La ilaha Nasra arkiti ya sigalcha durriye nan jetti amma ana qoya na fi denama wali durodda. Illuuka. Isha. Antee tijaartii qabdaami? Animo. Afachi raasta balina. Ballis raasta. Raasta makiinaan garsiisan nutti nu cufata. Anjaarti Zainab ada bara isi mare tabran ka bol. Allah my king wobo illuko abibiko lencha saba. Illusha. Ijarraaf. Endubbatu mucaan? Miyuutirra jira. Dubbachuun ittiin tolle dhiisi. Karara keessa. Usme. Waye Nasra ko jirta. Jira wallahi Zainabaan ganaa bareeda fajru eeggachaa jira. Mute gode haasa. Illu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namni dhibbi saddeettanii fi jaatamas jirtan profaayila sirkaa kana godhadhaa Oromoo maal taatan rabbi jaa gargaarsaa jira guyyaa sabtii ollee galgala mana aslii fi mana maakii orootti walumarratti profaayila kana godhadhaa viidiyoo dalagaa please family Oromoo koo saba koo obboleeyyan keenya akka malee nurraa dhumaa jiranii profaayila wal fakkeessaa namu waan qabdan maallaqa qophaawaa gaafa sanii warri biyyatti erguu dandeessan akkaawuntiin Itoophiyaas ni jira warri zeelii fi warri zeel qabdan fi maal sabni tokko yaa illu maqaan na jalaa badhe yaa rabbi kaashaappii warri galchuu dandeessanis birrii qopheeffadhaa warri peepaalii galchuu dandeessanis qopheeffadhaa warri giiftii kannuu dandeessanis lafa jala itti qophaawaa Oromoo koo mani keenya hedduu rakkachaa jira wallahi dhumaa jiran sirkaa keessatti neetwoorkii qabanii sagalee takka kannachuu hin danda'an nama miilaan achi dhaqee argee achirraa deemee bilbilee nutti hime yoo ta'e malee kanaafi jabaachuutu nurra jira laal Oromoo koo waan biraa hunda dhiisaa lubbuu nama baay'ee bakka takkatti nurraa dhumaa jira mana tokko keessaa namni 6 dhumeeti manni qullaa hafee re'ee fi loowwan achi keessa jirtu waraabessi nyaachuu jira quba qabaadhaa kana sirkaa keessatti rakkoo cimaan akka jiru
galatooma lammiidhaaf akkuma jaanitti waan qabnu biraa dhaabbannu kan humaan qabneesi galgala san nu jala hin deeminaa nu jala bula taaptaappiin keessan koomentii bareedduun teessan kooppilinkiin isin gootan leencanuu caala waan ta'eef eessa gabbuute nama eenyu gabbuusaa durriyyeen eessa gayyaate ol dachaasi eenyu buusaaraan hin tuyne yuube alla gabbu yaabona kaanii nasraan nu gabbuuse janinatti iyyanii wallahi naadhumatte wallahi ni deemanii iyyuu as jala laat hin tuyne ni deemanii laalutti jiraafati niitoorkiin kiyallee dadhabaan usmii azaloo jiraate deebi ol sarkise sin agartu ati ismiyya deebisi jechaa jiran rabbi deebisi jaarsa kee Nasraate la bareeddu. niitoorkii kiyadda'iif ooyye Jirta habiibti barsa gadhumu firoo shabakaa isii akka tokko godhaa jira. lakki wantiidha ijoolleen ifumaa gabbuute shabakaan hin buusne itti oowwe sagalee kiyyaatti oowween se'ani gube Si sodaatan goota akkanuma sodaatanii. no gootu Nama balleessitu si dura. Obboleessa kootu narra gadi bu'eeti. Wallaahi ati maammi qabdu hiikotti. Faayidaa hin qabdu. Nadhoo artii takkatti jala jettee ati dhaggeeffadhu obboleessa kiyya gizee homaa. Tokkoffaa abdii dhaggeeffadhu. Wayitu nama duleensa. Nadhoo nartii yookaan. Abdii tokkoffaa. Sittuu neerumtu obboleessa dhaggeeffadhu yookaan sittuu neerumtu. Nuti maameen. Nadhoo maan hangalin obboleessa dhaggeeffadhu. Dhugaa dubbadhu. Wallaahi dhaggeeffadhu an barreessee jira. Itti barreesseera. Kootu umma firaa ol waan kana dhaggeeffadhu miidiyaa irra Meena dhagayi tiyya baqaraadha dhagayi ka sagalee tiyya. Teetti yoomicha haasanii na dhagayi. Tokkoffaa namni akka waan ati waan kana dhugaa hin dubbatin isise'a. Abdiin tokkoffaa iskiriinshiitii isin agarsiisee jira. Amanuu fi amanuu dhabuun dhimma keessani. Viidiyoon abdii bira jira. Viidiyoon abdii bira ni jira. Yoo barbaaddan isin agarsiifnaa namuma kuma tokko isin ol guunnaan abdiin tiktook kun haa badu. Kuma tokko iyyuu biti namoota 700 isin taanaan tiktook kun haa badu. Ani kuna ofisi ni qabaate agarsiisa ni agarsiisa abdii yoo san hin ta'in hoo abdii ko ati didi maal obboleessa ko obboleessin qabdu abdii waan beeku saahiba kiyyaati waan kana ana ofisi ni maal obboleessa ko qaali maal akkanni haati kee isan si deesse abdii ko rabbii deem gabboy ilmoo durbaa yoo qabaate abdiin ilmoon durbaa isaa miidiyaa irratti muxxe feetan jechuudha asirratti muxxeetan agarsiifne Abdi hundi keessa tiktok kanarra baddan goona nu kabaja keessaniif kan asirratti muxxee agarsiisu dennuuf kabaja keessaniif. Ila koi namittiin dhufteerti namittiin dhufte jetti namittiin dhufteerti. Dhaggeeffadhu umma firaa ol kun wasana jirta dhaggeeffadhu dhufteerta. Yoo akkaawunti peejii taate malee kan ishiin natti fakkaate mee koi. Kan ishiin natti fakkaate dhaggeeffadhu umma firaa ol. Oseeni waa takka qofa si gaafanna kootu oseeni mee dhugaa jirtu himi ummata kana kootu dhugaa tokko jirtu himi. Dhugaan akkuma sii galee naa barreessite yookaan akkuma jette sanitti illee viidiyoo dhaggeeffadhu viidiyoo sarreetiin na waraabe jedhaa jirta miti. Sii dunaan ammoo viidiyoo sarreetiin si waraabne nama biraatti si waraabe jettee samiira ergitee viidiyoo san dhaggeeffadhu. Viidiyoo san abboo rabza baraan ija kiyyaan arge. Video ija kiyya kanaan arge. Video amma gruppii keessa keessatti ergite karaa miti himaa. Nama amanu tokkoffaa osoo uummanni sun kan nama amanuuti. Ambaan awwala siiloletti ture bara awwala loletti ture bara yeroo akka siilola gartee miti. Silaa fidee asirra kaa wallaahi fidee asirratti sii galee poosti sii godha silaa. Wayi. Warra malkaa. TikTok annama kana jechuudha annama kuma tokko illee jiru. Abboo azala jirti kunoo namittiin azala jirti. Kootu tiimee ati sii galee viidiyoon sun dhugumaan aboo qoy uummata ajaa'aa kan niyyaa hakika akkanumaan jalliseetuma waan hin taane nama namanne kan viidiyoo wallaahi billa dhageeffata. Tokkoffaa dhageeffadhu ila. Komantii eenyu cufe yaa kee eenyu cufe komantii. Komantii dhiiraan cufina dhageeffadha. Tokkoffaa umma firaa ol kunu azala jirta. Dhaga'u jirta gurra keetiin dhaga'u jirta. Kootu mee oseeniiti dhugama jirtu waa takka lama si gaafannaa kootu mee himi. Dhugaan qabdu bar dhugaan qabdu viidiyoon danteellee akka ala jirtu bar dhibbatti ala jirti bar. Shamarran
information isin kennu ni kijibdanii akkana nee wallahi billahi kottu osteen sin saatiluwan koplinki goda warra zala jirtan koplinki goda isin galcha warra koplinki goda isin galcha nama koplinki gode mala isin galchu nama koplinki gode nama koplinki yero kudan gode isin galcha rakkon qabu tokko faada geeffadhu umma firaawol ana kanaan illee sirran kaa'u daraallee sirran kaa'u ati obboleettiiti anaafsi ilmi dalaganta takkaate atillee intala arseeti anillee ilma arseeti yoo ati wallahi uqsum billahi oseentee dhugaa jirtu himte wallahi maqaa kan keellee dhawu siinillee waan jedhulle viidiyoo sanillee olillee baasulle namattillee mudhisulle nama tokkicha birallee geessulle ila nama dhibba nama siin ummu firaawol akka isin galtu godha suuraan kun daqiiqaa lama siran turu ana uf qaba kuno abdi ana ufra qaba daqiiqaa lama siran turu ummu firaawol fida yaada waan abdiin gaafata deebiftu wallahi daqiiqaa lama siran turu haga daabboon tanti ol baatee hinciitiin siigalee ilmaan oromoo dhugaan ziiduna ol baatutti abadan dhiisuun ta'e hidhiin abadan tokkoffaa jecha ati gabbaatee jaarsa kan kee ka wajjin jiraataa turte maqaa balleessiti dhageeffadhu jaarsa kan kee ka wajjin hoggaa meeqa jiraatte maqaa balleessiti akka waan jaarsi kan kee viidiyoo si waraabe jaarsa na waraabe viidiyoo jetti jaarsa kan kee maqaa balleessite tokkoffaa dhageeffadhu siigalee mana shiishaatti waraabamte jedhanii viidiyoo akkanaan jiru ergan mana shiishaatti deemtee achi si waraaban viidiyoo mataa qullaa wallahi billahi mataa qullaa daalacha akkanaan ta'etu bar arganeera hay maaliin dhaabbata habiibti wal sobuun maaliif barbaachise isin immoo warri waa takka information hin qabne zim jettanii hin kijibdan jettanii nun arrabsina abbooniisi girrisaan koomatti akkanaan jiru malee kunniin wata kan beeku yaabsay wallahi kunniin wata kan beeku maal beeka kunni jabaadhaa koppiliinkii kana waan nu isinitti finne aamin jettaniitiin rakkoon sun akka sirraa jabaadhaa nama koppiliinkii godhe Khadija jabaadhaa warra koppiliinkii godhe maqaan keessa warra nama mudhatu jechaadha amma usme marra takkitti usi viidiyoo qaqqoonetti agarsiif namni 800 birqee jimmaa haa ta'u dhaggeeffadhu abdi namni 800 haa ta'u birqee jimmaa maashaallah birqee yeroo sharangibee koppiliinkii godha takka takka maqaa isin waama kun siifu koppiliinkii jabaadhaa koppiliinkii jabaadhaa Khadija tokkummaa us ati miti qabadhu Khadija thank you keessa saaduu jimmaa maashaallah ijoollee jimmaa abbaa jibaar onni irraa isin jaaladhaa wallahi ijoollee jimmaa nu jaallattan an sirbe ijoollee jimmaa kan jaallattan jabaadhaa onni irraa isin fedha ijoollee jimmaa wallahi nuuf jiraadha wanti jimmaa jechuun baroo jimmaa sanyii mootii jaalatoobe Saladdiin jimmaa jaakaakoo fu'ee abeetu ijoollee jimmaa abbaa jimmaa wallahi ijoollee qaqqashti maaliin isinii haamada aluree ummata fikirii gurbaa shanan gibee maasha Allah ibsaa qayyoo sabboontuu arsii rammaa galatoom sabboontuu arsii maasha Allah shamarran arsiillee jimmaa jirti wallahi laazim ibsaa umar shamarran arsiillee ta dhugaa faana dhaabattu maasha Allah arsiin illee miira keessa galtee nama kuma lama uhe situ maasha Allah Masya Allah wallahi isin jechuun baru masa dhugaa faana dhaabatu siifuu finfinne tala haramaya masya Allah harar gelele jambarte kopilinki jabada warra kopilinki jabada kopilinki kuma lama galu gende jabada hundi keessa mootiin hundi keessa nama kopilinki godhu wallahi nama kopilinki godhu galcha fuye shanan gibe galatum tanki habibi meete jolleen shawa ijoolleen shawaa meeti ijoolleen wallaggaa meeti yaa kinatti fudhataan jirtan meeti ijoolleen shawaa ijoolleen wallaggaa ijoolleen harargee ijoolleen walloo meeti wallaahi laazim meeti shamarra shawaa meeti jimma sanyii mootii teenku maasha Allah daddafa 2500 wallaahi laazim 2500 sana booda ol isin galcha hunda keessa wallaahi laazim shamarran yaada qabda usme 2500 amma galle jimma sanyii mootii teenku matiyyaa arsi teenku aboo ijoolleen miira keessa galte afaan godhe hannichoo masya Allah ibsa Umar masya Allah daddafa 2500 Viral TikTok kana ola ka udah jabat aku pelinki gua aku viral no ha kau isin fayyada information hara isin gen wallahi lazim kau tu namiti azala dem tu orang abadan mana kana lek abada follow gua mana kana abada follow gua TikTok ki ya gudi cije jada ugur erwan juru kanam finne isni ragana wallahi tagefada umafra mame ati hingaltu mame tokkofa yo ati ana nufisi walitin konno mame
ila Firaa'ol yoo ati dhuftee yaa abdii dhugumatti viidiyoo sarreediin narraa waraabe dharaan narra kaanii dharaan na doossaa jiranii jettee ummata kanarratti himte ansi dhiisa takka jedhe reediillee maqaa xureessuu Kuma sadi jettee nama daddaba kuma jaallatan sadi. hojiin nyaatee dhugu maqaa xureessite bara Kuma sadi. wallahi billahi sini galee Kuma sadi. dabaadhaa koppiliinkii meeqa irraan keenya kuma sadi kuma shan galuu qabna Kuma sadi haa guutan. koppiliinkii kuma shan galuu qabna jabaadhaa dirqee jimmaa Maammi habiibti abdii. alaraasa ka wallaahi Leenjaa shamarran miti jimmaa qeerransallee haa ta'u har'an galtu godhe. jaalalli isin abdii keessaniif qabdan yetalajyeenu bakka fiqiruu yetalajyeenu wallaahi billah Ambar jimmaa wallaahi sababa malee jaalatu kana wallaahi billah jimmaa bar sababa malee danda'ee isin jaalatu. kafaluu hin danda'u shamarran abbaa Qashti. jibaa Foloo godhadhaa ka ijoolleen jimmaa ijoolleen jimmaa akkuma koppiliinki godhadha raamsaa keessanillee foloo godhadhaa guddifadhaa raamsaa keessan abdiillee wallaahi lazim nu dhugaa faana dhaabbanna dhugaa faana wallaahi foloo godhadhaa jaalalli shamarran abbaa jifaar koppiliin godhadha wallaahi karaa namatti cufa kuleessu guddatee jecha kottu birqee kooteetti kun nuuf jira furtuu haadhatan birqee jimmaa warningi foloon gootanii birqee jimmaa sumayyaa qashtii jimmaa foloo godhaa raamsaa keessan daddafa koppiliinki mana kana hundi keessaan fooloo qabadha shamarran jimmaa abbaa jifaar wallaahi mataa irra na jirtan shamarran jimmaa abbaa jifaar jedhu ijoollee mootii wallaahi laazim abbaa jifaar wallaahi mataa irra na jirtan isin ummata mootiiti isin ummata jaalalaati fiqiriin nama hinjifachuu beeyta wallaahi isin bafiqir yaashanni faan akka jette amaarri isin warra siigalee jaalalaan nama hinjifatuu danda'u dhugaa argisiiftanii abdii jaalalaadhaan hinjifatanii osoo arrabsuun hin taane ummata kana mootummaan jimmaa በጣም ወዳለው በጣም አከብራለሁ ከልቤ ummata yaadaan ራስን ጃለታ አብዲ wallaahi abdii ይገሬ abdii san jettaa miti ati abdii ummata jimmaa jechuun wallaahi lazim ummata yaadaan si injifatu yoo barbaade abdi yoo du'eeyyuu si galee reefi jimmaa abbaa jifar keessa haa ta'u jedhella badhaayyo yoo arsii keessatti hin dangalina jimmaa keessa nagalaa jedhaan obboleessu reefumaa kiyyeeyyuu jimmaa abbaa jifar keessa aboo bakka yoo du'e jedhe na dhageeffadhu abdii na dhageeffadhu abdii akkuma ati jette kana jechuudha bakkalchi maal jedhe har'aa miti jechuu 2020 asi bakkalchi yoo du'e jedhe reeffa kiyya kee jimmaana haa ta'u jimmanna awwaalaa jedhe yoo abiyyiin na dura du'e jedhe bira taree namichi jimmaan bira taree rabbuu hin jiru jedhe ani yoo namichi akkas jedhe wallahi billahi koppiliin yoo namichi akkas jedhu sila namichi jimmaan maal irraa jaalata wallahi jaalala ummata maaluma irraa jaalate jedha asaa ummata jaalatamaa kana wallahi lazim jechuudha ummata jaalatamaa jecha isin ni qabnu ijoollee jimmaa zuuzuu qashtii jimmaa wallahi lazim billah alayka koppiliinkiin kuma sadi galu wayyaa jettamee birqee jimmaa raamsallee fooloo godhadha abdiillee fooloo godhadha waa hunda wal bira oofa sida takka mana mataa miti dhaqee galata deebisaa keerillee an hunda keessan isinii deebisa ijoollee jimmaa fooloo hunda keessan isinii deebisa ijoollee jimmaa fooloo na godhadha ijoollee qaqqashti ijoollee shanan gibee ijoollee gommaa ijoollee naamoo ijoollee aba wallahi jaalatamtu shamarran shawaa weessartan meerree shamarran shawaa eessa jirtan koppiliinkii keessan nan mudataa jiru shamarran wallaggaa eessartan harargeen eessa jirtan mee harargeen hin jirtu wallahi shamarran jimmaa abbaa jifaar qofurree koppiliinkii kuma shan wallahi lazim koppiliinkii amma kuma shan galchiree jennaan jechuudha yeenugus zariyaa akka ijoollee jimmaa sana booda viidiyoo wanni galee haa galu viidiyoo isin agarsiisa kanatti sii galee diina qarraa hunduu kennee itti dhoofna agenda dhageeffadha gurra abdii hin jaalanne kana garaa gumnaa koppiliinkii kana jabaadha kuma shan diina kennan wallahi billahi jabaadha koppiliinkii jabaadha vaayiraaliin tiktookii kana akka ol ka'u dhageeffadha taaptaap illee jabaadha arsiin taaptaap godha yoo dandeettan arsii yoo dandeettan taaptaap godha ibadee takka meeqa sii godhe naan jette maxxanboo kuma sadi sii godhe naan jette rabbii jedhi wallaahi abboo wallaahi addunyaa aakhira rabbi si amil keessu miicatti intala abbaa jifaar rabbiin jaarsa qulqulluu sitti haa kennu rabbiin imaana qonnee tantee keessatti jaarsa qulqulluu sii galee ka argaa irra osi darbee taaptaapi akka ajaa'ibaatti godhu rabbi sitti haa kennu wallaahi kuma sadi sii godhe naan jette maxxanboo rabbi hin danda'a sii galee jiruu biyya namaa gabrummaa sana jalaa sii haa baasu jaakii qoteetti tun 45 sii godhe naan jette habiibtii galatoomi atillee ulfaadhu galatoomi galanni siin haa malu bakka deemtuun milkaayi musiibaan taane rabbi sirraa haa qabu
Rabbiin dhugaa jala si haa oofu yaa qashtii tiyya bareedduu intala abbaa jifaar yoo jaarsa dhabde anas si godha. Samiiraan amma 77 jetti. Ajoobtuun hin kijibti guyyaa takka iyyuu qophilingiin goone. Marraa takka iyyuu goone Samiiraan. Samiiraan osoo dandeette kan namni qophilingi si godhe kana gara ofii deeffatti. Samiira. Tapi qophilingiin wallahi kuma sadi galee qophilingiin Allah. Anak dari Ricardi cabsa jira akka raajuu tasfaayee qalee akka raajuu tasfaayee yoo anak dari Ricardi cabsu jira wallahi billahi. Ricardi cabsu jira Ricardi sabro al zaare banna taaju mana. Ganni atille thank you atille. Masya Allah. Ramza. Makakan keetiin jecha. Makakan keetiin. Wayye. Qophilingi kana kuma afur agal chaniti. Wallahi na salphisina ka. Ijoollee shawaa, ijoollee jimmaa kun ol jedhe. Dura huccuu baafadhee ciisu jira laal qunxurroo kaafadhee. Wallahi amma kun paantii godhadheetini wanna jechuu jira. Daddafa qophilingi godha. Anta geeffadha. Daddafa. Takka takka maqaa. Amma balleessitu sii dura. Obboleessa kootu narra gadi bu'eeti. Wallahi ati maammi qabu hiikooti. Faayidaa hin qabdu. Naannoo artii takkatti jala jettee ati dhaggeeffadhu obboleessa kiyya gisee homaa. Abdii dhaggeeffadhu. Meetu nama duleensa. Naannoo artii yookaan Abdii tokkoffaa. Sittuuneerumtu obboleessa dhaggeeffadhu yookaan sittuuneerumtu. Nuti maammee. Naannoo maanan galin obboleessa dhaggeeffadhu. Dhugaa dubbadhu. Wallahi dhaggeeffadhu an barreessee jira. Itti barreesseera. Kootu umma firaa'ol waan kana dhaggeeffadhu miidiyaa irra laayivii. Mee dhaga'i tiyya baqaraadha dhaga'i ka sagalee tiyya. Tiyyomicha haasanii na dhaga'i. Tokkoffaa namni akka waan ati waan kana dhugaa hin dubbatinis isa. Abdiin tokkoffaa iskiriinshiitii isin agarsiisa jira. Amanuu fi amanuu dhabuun dhimma keessan. Viidiyoon abdii bira jira. Viidiyoon abdii bira ni jira. Yoo barbaaddan isin agarsiifnaa namuma kuma tokko isin ol guunnaan abdiin tiktook kun haa badu. Kuma tokko iyyuu biti namoota 700 isin taanaan tiktook kun haa badu. Ani kuna ofisi ni qabaate agarsiisa. Ni agarsiisa abdiin. Yoo san hin ta'in hoo. Abdii ko ati didi maal obboleessa ko obboleessin qabdu. Abdii waan beeku saahiba kiyyaati waan kana ana ofisi ni maal obboleessa ko qaali maali akkanni haati kee isan si deesse abdii ko rabbii. Deem gabboy ilmoo durbaa yoo qabaate abdiin ilmoon durbaa isaa miidiyaa irratti muxxee feetan jechuudha. Asirratti muxxeetan agarsiifne Abdi hundi keessa tiktok kanarra baddan godha. Nu kabaja keessaniif kan asirratti muxxee agarsiisu dinnuuf kabaja keessaniif. Ila koi namittiin dhufteerti namittiin jetti dhufteerti. Dhaggeeffadhu umma firaa'ol kun osala jirta dhaggeeffadhu dhufteerta. Yoo akkaawunti beekii taate malee kan isiin natti fakkaate mee koi. Kan isiin natti fakkaate dhaggeeffadhu umma firaa'ol. Oseeni waa takka qofa si gaafanna kootu oseeni mee dhugaa jirtu himi ummata kana kootu dhugaa tokko jirtu himi. Dhugaan akkuma sii galee naa barreessitee yookaan akkuma jette sanitti illee viidiyoo dhaggeeffadhu viidiyoo sarreetiin na waraabee jira jirtaa miti. Sii dunaan ammoo viidiyoo sarreetiin si waraabne nama biraatti si waraabe jettee Samiira ergitee viidiyoo san dhaggeeffadhu. Viidiyoo san abboo raabsa baraan ija kiyyaan arge. Video ija kiyya kanaan arge. Video amma gruppii kenna keessatti ta'ee bitu karaa miti himaa. Nama amanu tokkoffaa osoo uummanni sun kan nama amanu. Ambaan awwala siiloonatti ture bar awwala looletti ture bar abdi. Yeroo akka siiloon agartee miti. Silaa fidee asirra kaa wallaahi fidee asirratti sii galee poosti sii godha silaa. Warra balkaa. TikTok annama kana jechuudha. Annama kuma tokko illee jiru. Abboo asala jirti kunoo namittiin asala jirti. Kootu tiimee ati sii galee viidiyoon sun dhugumaan aboo qoy uummata ajaa'aa kan niyyaa akika akkanumaan jalliseetuma waan hin taane nama amanne kan viidiyoo wallaahi billa dhageeffadha. Tokkoffaa dhageeffadhu ila. Komantii eenyu cufe yaa kee eenyu cufe komantii. Komantii dhiiraan cufina dhageeffadha. Tokkoffaa umma firaa'ol kunu asala jirta. Dhaga'u jirta gurra keetiin dhaga'u jirta. Kootu mee oseeniiti dhugama jirtu waa takka lama si gaafannaa kootu mee himi. Dhugaan qabdu bar dhugaan qabdu viidiyoon danteellee akka ala jirtu bar dhibbatti ala jirti bar. Shamarran wallahi billahi kootu oseen sin saatiluwan. Koplinki godha warra zala jirtan koplinki godha. Koplinki godha isin galcha warra koplinki godha isin galcha.
nama koppilinkii godhe malee isin hin galchu. Nama koppilinkii godhe nama koppilinkii yeroo kudhan godhe isin galcha rakkoon qabu. Tokkoffaa dhaggeeffadhu umma firaa'oon. An akkanaan illee sirran kaa'u, dharaallee sirran kaa'u, ati obboleettiitii anaaf si intala ganda takkaate, atillee intala arseeti, anillee ilma arseeti. Yoo ati wallaahi uqsud billaahi oseentee dhugaa jirtu himte, wallaahi maqaa kan keellee dha'u, siinillee waan jedhullee, viidiyoo sanillee olillee baasullee, namattillee mul'isullee, nama tokkicha birallee geessullee, ila nama dhibba shanii kanarra siif ummu firaa'oon akka isin galtu godha. Suuraan kun daqiiqaa lama siran turu. Ana uf qaba kuno abdii ana ufirra qaba daqiiqaa lama siran turu ummu firaa'oon fida yaada waan abdiin gaafataa deebiftu. Abadan Wallahi daqiiqaa lama siran turu. haga daabboon tanti ol baatee hinciitiin sii galee ilmaan Oromoo dhugaan siiduunaa ol baatutti abadan dhiisuu hin ta'e. Midhiin Abadan. tokkoffaa jecha ati gabbaatee jaarsa kan kee ka wajjin jiraataa turte maqaa balleessiti. Dhaggeeffadhu jaarsa kan kee ka wajjin hoggaa meeqa jiraatte maqaa balleessiti. Akka waan jaarsi kan kee viidiyoo si waraabe jaarsa na waraabe viidiyoo jettee jaarsa kan kee maqaa balleessite tokkoffaa dhaggeeffadhu. Sii galee. Mana shiishaatti waraabamte jedhanii kun viidiyoon akkanaan jiru ergan mana shiishaatiin deemtee achi si waraaban viidiyoo mataa qullaa wallahi billahi mataa qullaa daalacha akkanaan ta'etu bara argineera. Hai maaliin dhaabbata habiibti? wal sobuun maaliif barbaachise? Isin immoo warri waan takka informationa hin qabne zim jettanii hin kijibdan jettanii nun arrabsina. Abboonni si girrisaan koomatti akkanaan jiru malee kunniin wata kan beeku yaabsai. Wallahi kunniin wata kan beeku. Maal beeka kunni? Jabaadhaa koppilinkii kana. Waan nu isinitti finne aamin jettaniitiin rakkoon sun akkas irraa jechuudha malee. Nama koppilinkii godhe Khadija. Jabaadhaa. Warra koppilinkii godhe maqaan keessa warra nama mudhatu jechaadha. Amma usme marra takkitti usi viidiyoo qaqqoonetti agarsiif namni 800 Birqee Jimmaa haa ta'u dhaggeeffadhu abdi namni 800 haa ta'u Birqee Jimmaa maashaallah Birqee Qeerroo Sharankibee koppilinkii godha takka takka maqaa isin waame kun Siifu koppilinkii jabaadhaa koppilinkii jabaadhaa Khadija tokkummaa us ati miti qabadhu Khadija thank you keessan Saaduu Jimmaa maashaallah ijoollee Jimmaa abbaa Jifaar qonni irraa isin jaalladha wallahi ijoollee Jimmaa nu jaallattan an sirbi ijoollee Jimmaa kan jaallattan jabaadhaa irraa isin fedha ijoollee Jimmaa wallahi nuuf jiraadha wanti Jimmaa jechuun baroo Jimmaa sanyii mootii jaalatoodhu Saladdiin Jimmaa Jaakaakoo Fue abeetu ijoollee Jimmaa abbaa mucaa Jimmaa maashaallah ijoollee qaqqaashti maaliin isinii haamada aluree ummata fikirii gurbaa Shanangibee maashaallah ibsaa Qayyoo sabboontuu arsii rammaa galatoom sabboontuu arsii maashaallah shamarran arsiillee Jimmaa jirti wallahi laazii ibsaa umar shamarran arsiillee ta dhugaa faana dhaabattu maashaallah arsiin illee miira keessa galtee nama kuma lama uhee ibsituu maashaallah maashaallah sabboontuu arsii isin jechuun baruu mata dhugaa faana dhaabatu siifuu finfinne intala haramaaya maashaallah harargee illee jamarte koppilinkii jabaadha warra koppilinkii jabaadha koppilinkii kuma lama galuu kenna jabaadha hundi keessan mootiin hundi keessan nama koppilinkii godhu wallahi nama koppilinkii godhu galcha fuuyee Shanangibee galatoom taankii habiibi meeti ijoolleen shawaa ijoolleen shawaa meeti ijoolleen wallaggaa meeti yaa kinatti fudhataa jirtan meeti ijoolleen shawaa ijoolleen wallaggaa ijoolleen harargee ijoolleen walloo meeti wallahi laazim meeti shamarra shawaa meeti Jimma sanyii mootii teenku maashaallah daddafa 2500 wallahi laazim 2500 sana booda ol isin galcha hunda keessa wallahi laazim shamarran arsii takkatti qofa argita takkatti usme 2500 amma galle Jimma sanyii mootii teenku mootii arsi teenku abo ijoollee miira keessa galte afaan gooti hannicho maashaallah ibsa Umar maashaallah daddafa 2500 Vaayiraalii TikTokii kanaa olaa ka'u dhaggeeffadha. Jabaadhaa koppilinkii godhaa vaayiraalii onnoo haa ka'u isinuma fayyada informationa haaraa isin hin geenne wallahi laazim Kottu namitti azala deemtu Oromoon abadan mana kanallee qabadhaa fooloo godhaa mana kana qabadhaa fooloo godhaa TikTokii kiyya guddichi jechaadha uggura irra waan jiruuf kanaan finne isinii raggadhaa wallahi dhaggeeffadha umma firaa'oon azala jedha maamme ati hin galtu maamme tokkoffaa yoo ati jechaadha nuufisi walitti hin qonnu maamme ila umma firaa'oon yoo ati dhuftee yaa abdi dhugumatti viidiyoo sarreediin narraa waraabe dharaan narra kaanii dharaan na doossaa jiranii jettee ummata kanarratti himte ansi dhiisaa takka jedhe
Reedi illee maqaa xureessuu. Kuma sadi Ati daddaba. nama jaarsa Daddaba kan kuma kee sadi. wajjin nyaatee dhugu maqaa xureessite bara. Kuma sadi. Wallahi billahi. Sini galee. Kuma sadi. Jabaadhaa koppiliinkii meeqa irraan keenya kuma sadi kuma shangaluu qabna Kuma koppiliinkii. sadi haa guutan. Koppiliinkii kuma shangaluu qabna jabaadhaa. Dirqee jimmaa Maammi habiibti abdii. alaraasa ka wallaahi Leencaa shamarran miti qeerran sallee haa ta'u har'an galtu godhe. jaalalli isin abdii keessaniif qabdan yetalajjeenu bakka. Fiqiruu yetalajjeenu wallaahi billahi. Ambar jimmaa wallaahi sababa malee jaalatu kana kana wallaahi billahi. Abdi jimmaa bar sababa malee jaalatu Danda'ee isin kafaluu hin danda'u shamarran abbaa jibba. Follow godhadhaa ka ijoolleen jimmaa akkuma koppiliinki godhadhaa raamsaa keessanillee follow godhadhaa. Guddifadhaa raamsaa keessan. Abdiillee wallaahi lazim nu dhugaa faana dhaabbanna. Dhugaa faana. Wallaahi. Follow godhadhaa. Jaalalli shamarran abbaa jifaar Koppiliin godhadhaa. wallaahi karaa namatti cufa karaa namatti cufa. Kuleessu. Guddatee jecha kottu. Birkee kooteetti sun gurguruu haadhatan Birkee jimmaa. Follow gootanii birkee jimmaa sumayyaa qashtii jimmaa. Follow godhaa raamsaa keessan. Daddafa. Koppiliinki mana kana hundi keessaan follow qabadha shamarran jimmaa abbaa jifaar wallaahi mataa irra na jirtan. Shamarran jimmaa abbaa jifaar jedhu ijoollee mootii wallaahi laazim. Abbaa jifaar wallaahi mataa irra na jirtan isin ummata mootiiti isin ummata jaalalaati fiqiriin nama hinjifachuu beeyta wallaahi isin bafiqir yaa shanni faal akka jette amaarri isin warra sii galee jaalalaan nama hinjifatuu danda'u dhugaa argisiiftanii abdii jaalalaadhaan hinjifatanii osoo arrabsu hin taane ummata kana mootummaan jimmaa. Bataam waddaaloo bataam akabraaloo kalibbee jecha ummata yaadaan irraa sin jaalata abdii. Wallahi abdi. Digare. Abdi san jettaa miti ati abdi. Ummata jimmaa jechuun wallahi lazim ummata yaadaan si injifatu. Yoo barbaade abdii yoo du'e iyyuu si galee reeffi jimmaa abbaa jifar keessa haa ta'u jedhee laa badhaayo yoo barbaade. Arsii keessatti hin dhangalina jimmaan keessa nagalaa jedhaan obboleessu. Reefumaa kiyyeeyyuu jimmaa abbaa jifar keessa haa awwaalamuu jedhaa obboleessu dhageeffadhu. Yoo du'e jedhe na dhageeffadhu abdi. Abdi na dhageeffadhu abdi akkuma ati jette kana jechuudha bakkalchi maal jedhe har'aa miti jechuu 2020 asi bakkalchi yoo du'e jedhe reeffa kiyya kee jimmaan haa ta'u jimmaan na awwaalaa jedhe yoo abiyyiin na dura du'e jedhe bira taree namichi jimmaan bira taree rabbuu hin jiru jedhe ani yoo namichi akkas jedhe wallahi billahi kobbiliin jimmaan maal irraa jaalata maaluma irraa jaalata jedha asaa ummata jaalatamaa kana wallahi lazim jechuudha ummata jaalatamaa. Jecha isin ni qabnu ijoollee jimmaa. Zuuzuu qashtii jimmaa. Wallahi lazim. Billah alayka koppiliinkiin kuma sadii galuu wayyaa jettamee. Birkee jimmaa. Raamsa illee fooloo godhadha. Abdi illee fooloo godhadha. Waa hunda wal bira oofa. Sida takkaa mana mataa miti dhaqee galata deebisaa. Keerillee. An hunda keessan isinii deebisa ijoollee jimmaa. Fooloo hunda keessan isinii deebisa ijoollee jimmaa. Fooloo na godhadha. Ijoollee qaqqashti ijoollee shanan gibee. Ijoollee gombaa ijoollee naamoo ijoollee aba wallahi jaalatamtu. Shamarran shawaa weessartan. Mee shamarran shawaa eessa jirtan koppiliinkii keessan nan mudataa jiru. Shamarran wallaggaa eessartan harargeen eessa jirtan. Mee harargeen hin jirtu. Wallahi shamarran jimmaa abbaa jifaar qofurree akka koppiliinkii godhu. Koppiliinkii kuma shan wallahi lazim koppiliinkii amma kuma shan galchiree jennaan jechuudha. Hunda keessa yeenugus zariyaa akka ijoollee jimmaa. Sana booda viidiyoo wanni galee haa galu viidiyoo haa guutuu viidiyoo isin agarsiisa. Kanatti sii galee diina qarraa hunduu kennee itti dhoofna yaadannaa dhageeffadha. Warra abdii hin jaalanne kana garaa gumnaa koppiliinkii kana jabaadha kuma shan. Diina kennan. Wallahi billahi jabaadha. Koppiliinkii jabaadha. Vaayiraaliin tiktookii kana akka ol ka'u dhageeffadha. Taaptaap illee jabaadha. Arsiin taaptaap godha yoo dandeettan. Arsii yoo dandeettan taaptaap godha. Ibadeet akka meeqa sii godhe naan jette maxxanboo kuma sadi sii godhe naan jette rabbii jedhi wallaahi. Abboo wallaahi addunyaa akira rabbi si amil keessu miicatti intala abbaa jifaar rabbiin jaarsa qulqulluu sitti haa kennu. Rabbiin imaana qonnee tantee keessatti jaarsa qulqulluu sii galee ka argaa irra osi darbee taaptaapi akka ajaa'ibaatti godhu rabbi sitti haa kennu. Wallaahi kuma sadi sii godhe naan jette maxxanboo. Rabbi hin danda'a sii galee jiruu biyya namaa gabrummaa tan jalaa sii haa baasu. Jaakii qoteetti tun 45 sii godhe naan jette. Habiibtii galatoomi atillee ulfaadhu galatoomi galanni siin haa malu. Bakka deemtuun milkaayi. Musiibaan taane rabbi sarraa haa qabu. Rabbiin dhugaa jala si haa oofu yaa qashtii tiyya bareedduu intala abbaa jifaar yoo jaarsa dhabde anas sii godha. Samiiraan amma 77 jetti. Ajoobtuun hin kijibti guyyaa takkayyuu koppiliinkiin goone. Marraa takkayyuu goone Samiiraan. Samiiraan osoo dandeette kan namni koppiliinkii sii godhe kana gara ofii deeffatti.
Samira. Tapi kopilingi wallahi kuma sadi kali kopilingi Allah. Anak dari Gardi capsa ya akaraju tasfaye kali akaraju tasfaye tiyo anak dari Gardi capsu jira wallahi billahi. Ricardi capsu jira Ricardi sabro al zare banna ta cuma. Gani atille gani thank you atille. Jawata. Masya Allah. Ramza. Maka kan keti jecha. Maka kan keti ni. Wayye. Kopilingi kana kuma afro agal chaniti. Wallahi na salphisinaka. Ijoollee shawaa ijoollee jimmaa kun ol jedhe. Dura huccuu baafadhee ciisu jira laal kunturroo kaafadhee. Wallahi amma kun paantii godhadheetini wanna jechuu jira. Daddafa kopilingi godha. Anta geeffadha. Daddafa. Takka takka maqaa